مالي ربي نجا في رحمته زكاة من قبل ما نجرى جبته إن شاء الله جافي كيسني فتى ديبي إسي بيسا أكملتي فيديو أكا جتشود أني يرو فيديو بوستي كوتاني بكا سبسكرايب جدوسان بكا قبل بلا جوتو كرسانيس أكملتي ركاينا كان جتاني جتشود إن شاء الله سنيف هما isa dura moyu video akkataatti video sanin argattanii video akka subscribe sinif godhamu san argattanii linki telegramii kiyya video amma sinif waraabaa jiru kanaan isin jala isinif kaaya achi argachuu hin dandeessan linki keessa egaa telegramii keessa seentanii boodatan achirratti ni erga naaf erginaan jedha ni erga jechuudha viidicha isaa akka subscribe sinif godhamuuf jechuudha inshallah amma moyu akkuma beekamu isa kana buufadhaa isiniin jedhee jira kini master kan jedhu kana buufadhaa isiniin jedhee jira jechuudha kini master keessa seentanii kini master gaafa keessa seentanii buufadhaa isiniin jedhee jira akkataatti buufattanii moyu isinif post isiniif godhee jira inshallah akkasitti buufattanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha appii bareedaadha waan ta'eef wanni as keessa hin jiran jiru maashaallah waan baay'eetu keessa jira akkasitti itti fayyadamuu dandeessan inshallah obsaan eeggadha as keessa ni baana akkataatti eenyu godhan isinitti mul'isa waan ta'eef jalqaba akkuma beekamu isaan seentanii sorry dhiifama na eeggadha obsaan jalqaba akkuma beekamu yeroo seentanii video akkuma seentanii iddoo akka eda'uu jirtu kanatti isin baa iddoo kana akkuma yeroo duraa isinitti meechoodha gaafa irra seentanii akkatti isinif dhufa ka tokkoffaa gaafa filattanii akkatti isinif ba'a jechuudha video isin irra kaa'uu heddassan asin filadhu isin jedha jechuudha an fakkeenyaaf mee video kana gaafan filadhe sanneega video kana gaafan filadhe egaa amma video kana filadheen jira jechuudha akkanatti yoo jalqaba irraati jalqabne akka subscribe nu godhamu irra kaa'anna jettan iddoo kanatti gara jalqabaa uftana jechuudha yoo dhumarratti ta'es akkasumas isuma tuqtan jechuudha dhumarrattis jalqabattis yoo barbaadan immoo kana irra uftanii irra kaa'uu ni dandeessan jechuudha amma fakkeenyaaf akkanatti dhiiseetoo bakka subscribe jedhu san eessaan layer kan jedhu kana keessa seenne media kan jedhu kana keessa seenne jechuudha bakka iddoo kana gubbarraa media bakka jedhamu jira isa tuqxanii irra tuqee isinitti mul'isa qabame egaa isa san fidattanii boodatti viidicha ammaan telegram irraan isinii erga isiniin jedhe kana akkanatti isiniif ba'a jechuudha viidichi sun akkasitti isiniif ba'a viidichi san akkasitti yoo barbaadan akkasitti xiqqeessitanii yoo barbaadan ladda kana gootanii yoo barbaadan immoo yoo wal akka kana gootanii iddoo barbaadan keessanii kaatanii akkatti iddoo barbaadan eega kaayattanii boodatti dhiifamaa ni xiqqaate akkatti guddiftanii iddoo barbaadan san eega akkanatti kaayattanii boodatti isa kana ol ooftu jechuudha isa kana gaafa akkatti ol harkiftanii gaafa ol harkiftanii iddoo kanatti isinii dhufa chrome key kan jedhu kana irra tuqxanii san booda iddoo dhiifama eega isa kana jechuudha akkanatti eega zoorsiftanii boodatti akkasitti gootu jechuudha asarraa badee jira bakka raayitii kana gubbara bakka raayitii san tuqxanii eega kana gootanii boodatti amma gaafa viidiyoo bantanii gaafa viidiyoo akkasitti bantanii buleen sun badee jira jechuudha akkanatti buleen sun badee jira bakka subscribe bakka jedhutu isiniif ba'a iddoo bilbilaatii fi bakka subscribe jedhamutu isiniif ba'a jechuudha viidiyoo kana qofaa miti ammallee akkana gootanii yoo kan biraallee itti immoo godhuuf taatan iddoo madura laayir kan jedhu isaan tuqxanii irra godhattan jechuudha amma nu kaanillee isinitti kunoota ammallee kunillee bifa biraatiin jira isa kanallee akkuma reef gootan sanitti itti godhattanii jechuudha iddoo akka namni dhaabbate irra jiru kanatti jechuudha isarra gaafa tuqxanii
booda isuma kan akkasitti zoorsiftanii gaafa jettanii akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Viidichi lama isin barbaachisa, lamaanuu bareedaadha. Kun sagalee guddaa hin qabu akka sagalee sanii jechuudha. Kun sagalee hin qabu. Mee viidiyoo banne ilaalla. Kun sagalee hin qabu. Kun akkanatti isiniif ba'a jechuudha. Sagalee hin qabu, sagalee baay'isee hin qabu. Viidiyoo kanneen lamaan immoo inshallah isiniif ergaa. Yoo immoo gara gaalarii keessanii dabarfachuuf taatanii asumaan bakka xiyya akka ol laaltee san tuqtanii akkasitti seef godhatan jechuudha. Asiinii export kan jiru kana tuqtanii akkasitti seef irratti isiniif ta'a jechuudha. Irratti dabarsuun barbaanne waan ta'eef. Kana inni biraa immoo kan viidiyoo isaa jalqaba irratti yeroo nuti yabanamu yeroo amma fakkeenyaaf viidiyoo kee gaafa banuuf taatanii akkuma isiniin jedhe san akkasitti kan jalqabamu sani inshallah isallee isiniif waraabaa isin jedha. Viidicha immoo viidicha kanneen gaafa viidicha isa subscribe naaf godha jedhu jedheeti irratti barraa'e kan ammoo yoo barbaaddan inshallah linkii telegiraamii kiyya viidiyoo kana jalaan isiniif kaa'aa isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.